tinfayyuu fi dawaan naaf kenname Yesuus dhugaa. Yooyaa harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u fayyaa keessan jirtu alaamanni sa'aa namni jaarsa jaartiin hundi keessan nagaa jirtu jechaa egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kanallee viidiyoo addaa tokko qabadhee dhufee jira jechaadha. Waan akka isinitti himaa viidiyoo har'aa kana keessatti tokko jedhaati shamarran keenya biyya namaa jirtan gara biyyaa gaafa galuu karoorfattan wantoota isin gochuu qabdan lammata irra deebi'een hojjedhu viidiyoo kana gisee baay'een hojjedhe har'allee ijoolleen keenya baay'een koomentii jalatti viidiyoo akkasiitiin gaafii akkasii akkanaa dhiyeessaa jirtanii fi viidiyoo san irratti hundaa'e tan har'as viidiyoo tokkos jedha biyya galuudhaa fi ani qaaman qabu yoo booda dirree xiyyaaraa deemee rakkoo hin qabu waggaa lama fixeera garuu iqaamaan kiyya naana haroomsamne irraa dhumeera jette obboleettiin keenya takka galuu nan danda'amoo hin danda'uudha tokkoffaa immoo biyya sana paaspoortii boolee hodhaqee rakkoo qabamoo rakkoo hin qabu gaafii jedhuudha tokkoffaa xil jedhaati na dhaggeeffadha gaafii kanarratti deddeebi'anii waan na gaafatanii gisee hundan hojjedhu viidiyoo kutaa kan durallee gisee lama sadii irra deebi'ee hojjedhe waa'ee kanaati irratti. Gaafin ani isinii deebii asirratti isinii kennu tokkoffaa yoo kontiraata taate dirqama jara keetitu qaxxaamee si galcha. Kontiraata taate isaantu itti gaafatama garuu yoommoo si galchanii na haayii dhahanii si gashanillee biyya sanitti deemuu hin dandeessu malee hin galuu hin dandeessa rakkoon hin jiru. Yoo garuu kontiraata hin taane yoo baddeefaa ala kan hojjettu taate nama ala hojjetu hoo taate akka kinoo akka Saudi Arabiyaa oo ta'e liispaasii baafattee galta. Biyyoota biraa Dubaay hoo ta'e naci waraqatiidha siidhamee galaa in galtaa jechaadha garuu biyya sanitti hin deebitu na haayii gaaf galtu kuruujii godhamee irratti siidhamaa biyya sanitti deebi'uu hin dandeessu jechaadha. Malee galuu ni dandeessa wanni galuu si dhaggu hin jiru yoommoo si qabanillee hidhaniituma si gashu malee wanni takkas hin godhan. Wanni rakkoo sitti fidu tokko hin jiru galuu ni dandeessa garuu biyyicha sanitti nan deebi'a hojjette haga waggaa shaniititti qaraaman sirraan ka'u ishaaraan kee sirraa hin ka'u jechaadha haga waggaa shafixxutti. Gaafiin biraammoo moobaayiliin birrii meeqan bitamaa naa warri naan jettattu na ajaa'ibe moobaayiliin ani moobaayiliin gurguru akka ofii kiyya bitadhettoo barbaadda sinitti maani kan bitadhe riyaalanii biyya Suudiin ture. Bilbil sadarkaa qabaa kakumaaf 500 jira kakuma tokko jira kan riyaala 800 jira kan riyaala 500 jira akkuma sadarkaa bilbilaatiin kan gadi sadarkaa birrii xiqqaas bilbilli xiqqaan jira kan birrii guddaas bilbilli guddaan jira jechaadha. Kanuma wanni biraa wanni sin cinqu hin jiru deebi'ee immoo shaanxaa waa'ee shaanxaa kiiloo meeqa fudhannee gallaa shaanxaan kun rakkoon qabu kiiloo faara darbe yoo kiiloo irra darbe rakkoon qaba irraa si harkaa gachisiisan achitti yookiin birrii yoo itti kafalte si darbisiisan kophaatti kan meeshaa sanii kaartoonii wayititti kaartoonii bittee kaartoonii wayititti ashagamee kophaatti birrii itti kaffalta. Birrii itti kaffaltee fudhattee galta garuu achirra immoo kaargoo godhachuu isinii wayya maaliif baay'ee widdiidha kiiloon takkittiin birrii 35 jechaadha achi keessatti karaa xiyyaaratiin jechaadha. Kanaafuu isin dirqamaa kaargoo godhadhaa oomishan keessan baay'ata. Si jammarii meeshumaayyuun baay'isina uffanni biyya kanaa guurtanii galtan tokkichi isaan bareedu. Kinoo kana amma miiceen bishaan keessa godhee akkanatti urgufee hafee tokko seen uffadhe malee carqii horii nyaate fakkaatti. Walitti akkanatti maramti. Hin fayyaddu jechaadha. Kanaafuu obbolaan keenya of eeggannoo gochuu qabdan. Arqii argitanii online irra hin guurina uffata aadaa hojjechiifadha biyyatti birrii asitti online irra bittaniisa biyyatti ergaatii warra online uffata hojjetu guute waan ta'eef hojjechiisati walitti xaraqqama shaanxa tokko keessa goosisii abbicha san nama amantoo ta'e bira teechifatta yookiin immoo nama kee keessa nama amantu maddii ol kaawwattachii fuusiftee jechaadha warri si hojjetu maddii akkasumas immoo namoonni uffata aadaa barbaaddan yoo jiraate keessa na dubbisaa. Lakkoofsa kana dura bal'atee maxxanseen ture viidiyoo tokko irratti lakkoofsa ittiin ijajattan uffata mata duree uffata aadaa jedhu irratti namoonni sagantaa barbaaddan kamiifuu beelloo gaa'ilaa
beelloo abbaa gadaatiin kan uffata habashaatiin uffata qurbaanaa kan takliilii uffata barbaadan kamuu isin hojjenna jechaadha. Namoonni barbaadan lakkoofsa isinii kaa'ee jira waan ta'eef heloo jechuu bichaadha. Poostii koo jalallee bakka suuraa mucayyoo gadhiisee poostii koo bakka sheerii godhuun san jechaadha. Poostii koo jalatti suuraa lakkoofsi maxxansee jira waan ta'eef heloo jechuu bichaadha. Karaa telegiraamii uffata barbaadan diizaayina barbaadaniin hojjennee isin qunnamsiisna jechaadha. Namoonni barbaadan yoo jiraatte. Kanaafu heloo jechuun irraafatina sag amma barbaadan deebi'ee immoo gaafa biyyaafis barbaadan biyya jirtan kamittuu biyyoota jirtan kamittuu hojjennee isin qaqqabsiisuu dandeenya. Dubaayin jirta taanaan Dubaayitti hojjetamee sii dhufuu danda'a. Saa'udii jirta taanaan Saa'uditti illee hojjetamee sii dhufuu danda'a. Biyya ati jirtu kamittuu isin qaqqabsiisuu ni dandeenya jechaadha. Isin heloo jechuu bichaadha waan isin irraa eegamu. Itti aansee immoo kan namni biyya namaa dhufee gizee jalqaba dhuftu duwwaa dhufta meeshaan qabdu asii achi gaafa galtu immoo yoo galtee kan dura galtee beekta taanaan isin dhibu salphaadha. Garuu haaraa galte taanaan insitti ulfaatuu danda'a. Haalli wanti sitti jijjiiramuu danda'a. Akka gizee dhuftu sanii miti. Karaan dura ittiin dhuftu sunii fi karaa nama ittiin galtu garaagarummaa qaba. Miti asii biyya namaa keessa miti Itoophiyaa keessa yoo gadi buute boolee keessatti illee garaagarummaa qaba waan ta'eef haalli karaa. Lammaffaan immoo ijoolleen keenya baay'een xiis jedha dhaggeeffadha. An kana booddee viidiyoo waa'ee kanaati irratti waa'ee xiyyaara kanarratti waan haaraa arge isinii hojjedha. Waan haaraa arge isiniif maxxansaa jechaadha. Malee viidiyoo guyyuma guyyaadhaan deebi'een hojjedhu dhaggeeffadha. Viidiyoo kana gadi qabaatii haga fageenyaan xaap godhaa dhaggeeffadha. Isin waan isin darbuu hin qabne seevii godhi sammuu kee keessatti. Kanuma irra deebi'anii hojjetamu viidiyoon tokko gitee dhimmi waa'ee xiyyaara kanaa gizuma tokko isinii hojjedha. Kan dura hojjedhe gizee sadaffaa kooti amma hojjechuun kun yeroo marree na gaafattanii viidiyoo deema laala. Viidiyoo koo pileelistii koo jala ni jira viidiyoon achi keessa diraayivarii gagariisaa bileesingii waa baay'eeta jira waan ta'eef achi jala laalu pileelistii koo jala argachuu dandeessan viidiyoo kana dura hojjedhe jechaadha. Kanaafuu isin gadi qabdanii caqasuu bichaadha. Irra deebi'aati viidiyoo kana dura dhaggeeffadha. Viidiyoo suusin maddiin geenyu. Gizee hunda irra deebi'ee viidiyoo hojjechuun hin ta'u yookiin viidiyoo kana sheer walii godha namoota hiriyoota keessan beektan amma namoota haaraa gaafa gara mana chaanela kanaatitti dhufaniif sheer walii godha viidiyoo kana akka dhaggeeffatan akka ergaa irraa hubatan gaafa nuti viidiyoo asirratti hojjennu ergaa kana irraa fudhatanii fi barnoota irraa argatanii fi malee callisni akkasumaan hin hojjennu jechaadha. Maaliif eenyuyyuu ta'ii eenyu irraa haa barattaniif xaarra malee callisnee bar faayidaa keenya bichaa miti. Yoo isinillee irraa bu'aa argattanii fi namoota tajaajiluudhaa fi ofis tajaajiluudhaaf nu asirra gateen. Kanaafuu hundi keetuu seevii godhi. Viidiyoo kan dhaggeeffadhu jalqabiiti jechaadha. Warri qaama hin qabne akkamitti galaa? Galuu ni danda'amu hin danda'u gaafii jedhu deddeebi'ee jira viidiyoon kana keessatti. Koomantii hedduu jalatti viidiyoo biraa jalatti gaafii akkasii na gaafattan. Ni danda'ama haalli biyyaa murteessaadha. Ani amma biyya Dubaayii fi ka biyya Saawudii isinii himuu danda'a. Ka biyyoota biraa immoo hin beeku amma. Beerut hin galchaati si hidhan malee si galchu. Si qabanii mana hidhaa seentaa hin hidhamtaa guyyaa murtaa'e hin galta. Joordaan illee akkasuma. Harka kennattee hidhamtee galta. Saawudii fi Dubaay garuu waraqata liispaasii jedhama Saawudii keessatti. Dubaay immoo waraqati jedhanii isaan si kennamee guyyaa si liispaasiin si kennamee fudhattee tikeetti murattee galta ofii keeti. Kanu wanti si rakkisu tokko hin jiru galuudhaaf. Achitti garuu waraqatiidhaan galte taanaan biyya sanitti deebi'uu hin dandeessu waggaa 5 jechaadha qaraamaadha. Kanuma isiniin jedha hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo viidiyoo kana walii sheer godhaatii hundi keessanuu caqasuu qabdanii namni kamuu namni agarraan dhagahin viidiyoo kanarra dhaga'uu qabdan jechaadha. Deebi'ee immoo boolee gadi buutanii kana durallee irra deebi'ee hojjedheen ture ijoolleen baay'anii maatii osoo waamiffaa hiriyaa jaalallee waamtanii baga na yaadachiistanii obboleettii keenya takka biyya Dubaayitti irraa galtee maatiin waamne jaalallee waggaa dheeraa wal janajjantee karaa onlaayinii barte isa yaamte booletti inni dhufee jennaan isa walii galtee boolee dhattee mana kireessee
waa ishiin qabdu mulli cirraa godhee mucaa san ajjeesee achitti reeffa ishii achi baafame jechaadha. Garuu mucaan qabame. Qabamus ishiin duute. Ijoollee keenya ittuma himna dhageessan. Adaraa keessan lubbuu keessaniin taphatin abboleeyyan tiyya shamarranii. Fayyaan takka nama harkaa baanan namaan deebitu. Of eeggannoo taasisa. Yoo har'a duute boru deebi'uun hin jirtu. Lubbuun tee takkittiidha. Namni sii cinqamu hin jiru. Tokkoffaa maatiin keellee sitti gaddan. Maaliif isaan dhokattee dhaqxe waan ta'eef odoo isaan hin mari'atin isaan biraa baate isaantu si erge biyya kana isaanitti galuu qabda malee dhiira biyya bira dhaquun qabdu shamarran keenya. Wanni isin dogongortan kana yeroo baay'ee wanni nu gorsallee kenninu kana tokkoffaa dhiira argitan booletti yaamina. Bara kana keessa namni waraabessa ta'eera akkamitti nama amantan? Namni bara obboleessa ofiiti abbaan ilmoo ofiiti yaadaan jiru. Kana inni dheengadda asallaa keessatti abbaan intala ijoollee isaa lakkuu durbaa lama gudeedee jedhame. Gudeedee hidhaa waggaa 18tti murteeffame jedha. Ajjeecha yoo itti murteessani maal? Akkamitti abbaan ilmoo gudeeda? Bara kana keessa barbara abbaan ilmoo dhalama namni keessa isin immoo durriyyaa onlaayinii hin bartan booletti yaamtanii itti dhaqaa jirtan. Maaliif? Aara shamarran keenya taragaagga'a. Eenyuun akka waamtan eessatti akka yaamtan karoora qabadha. Jal'istaniitu nama argitan faana hin kutina. Enna kanuma sinin jedha video kiyya kana share walii godhaati waan obboleettiin keenya koomantii akkasiitiin nagaafattee kan deebi hojjedhe galuudhaaf homaa rakkoon hin qabuuni galtaa waan achi waraqatiidhaan galtaa biyyoota biraa biyya ati jirtu garuu hin beeku biyya ati jirtu illee barreessite irraa sii hojjenna rakkoon hin jiru keessattuu namoonni immoo uffata aadaa barbaadan uffata aadaa kutaa kamiitu namni barbaadan bilbilli kiyya hin jira jechaadha bakka post jedhu jala seenati mana profailii koo jalatti bakka post jedhu jala gadi oofati uffata aadaa ka'e mucayyoo uffata aadaa wallaggaa uffattee jirtu san achirratti lakkoofsa barreesseera achi hello achi fudhaati karaa telegiraamii nu dubbisaa karaa feesbuuka keenyallee lakkoofsicha saniin nu argattu waasaappiin keenya isaanii hello jechuu bichaadha kan isin dandeessan uffata biyya isin jirtan kamittuu Dubaay illee Joordaan illee Suudii Kuwait biyya jirtan kamittuu hojjannee isin erguu dandeenya waan ta'eef gatii xiyyaara bichaa kaffaltu jechaadha abbaa isinii fidu saniif bakka barbaadan hundattuu isin ergama kanuma isiniin jedha galatooma viidiyoo kana share